Disiisee obboleettii ta'ulfaan mana Suud Arabiyaa keessatti lubbuun ishee darbite hedduu takka viidiyoo isii irraan hojjanne maali obboleettii kiyya kanarraan dubbanne namni takka lama yoo viidiyoo kiyya kana dhageeffate isaa barumsa ta'a. Ijoolleen keenya Suud Arabiyaa keessa jirtan dhugaa rabbii dubbachuu silaa jechuudha. Hedduu takka natti dhagame hiriyootan isii maatii isiitillee rabbi sabrii haa kennu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Obboleen kiyya wantiin isin jechuu barbaade viidiyoo kiyya like share godha. Ani jechuu dhiise dhugaa waan isin garramullee like illee share illee gochaa jechuu dhiise jira. Dhugaa rabbii dubbachuuf obboleettii keenya Suud Arabiyaa keessatti nasbee lamaan intala nasbee lamaan obboleettii keenya baafti. Maal yoo jettu intala tana nasbee lamaan baafti. Sababiin amma mucaan kun nasbeen isii baateni silaa hin baraarti akkuma warra kaanii silaa hin baraarti. Garuu wanti isiin baraaruu dadhabdeen garaa isii keessa daa'ima jira dubartiidha. Garaa akka keessa garaa isii keessa jiru nasbee qaba. Isiin nasbee qabdi. Akkamitti akkitti isiin baraaruu dadhabde sababa daa'ima saniiti. Mucaan kun silaa hin baraarti. Garuu isiin nasbee nama lama ajjeesu maal yoo jettu rabbiin hiriyaa akkana isin irraa qabu. Ani isinin jedheen jira. Ani isinin jedheen jira. Nama hunda firakiyya jettee wajjin nyaate, nama hunda firakiyya jettee wajjin dhugin, nama hunda firakiyya jettee itti dhiyaatte keessa keetti himatin. Namni gaaf tokko gaafa sitti malutu jira, maluma sitti mala, taa'eetuma sitti murteessa. Murteen inni sitti murteessu maal si wajjin nyaata malee waa sitti yaada. Waan isinii hima. Barumsa isinii ta'a qalbeeffadha. Viidiyoo namni gadi dhiisu tuffattee bira tarin dubbii keessatti qalbeeffadhu. Gaafa tokko jedhan seenaa keessatti viidiyoon kun seenaa keessatti bofatu intala chaayinaa takkatu bofa tokko guddisate. Bofni kun yeroo hunda isii viidiyoo keessatti hojjedhe yeroo hunda isii wajjin jiraata. Hin nyaachiftii, hin obaaftii, hammattee raftii, irra rafaa, bira raftii, bakka maal gooti. Ilmoo amma namni ilmoo argitanii akkuma ilmoo sanitti hojii jiraatte jechuudha. Isin galee gaafa kana waan isin ajaa'iba. Gaafa kana jechuudha. Bofni kun akkasumatti hojii jiraataa turan. Waggaa dheeraa hojii jiraataa turan. Daa'imummaa isaatirraa qabee hamma guddatutti injiraa miti. Utama daa'imummaa keenyaa raqamne hamma guddannee sadarkaa kana geessu bofni illee akkasuma hamma guddatee jabaachaa dhufee sadarkaa dargaggummaa isaa jabaataatu maal yeroo isaa kana. Hundi nu beeka sadarkaa dargaggummaa hin qabu. Hin jedhina. Hin dhufa. Gaafa kana bofni kuni intalli tuni mucaa kanatti bofa san taate jechuudha. Nama lama nasbee lama galaafattee isinii barumsa ta'a. Gaafa kana bofni kuni hin nyaachiftii hin obaaftii akkasumatti kunuunsiti. Gaaf kana bofni kuni mala itti malachuu eegale. Mala akkamitti malata? Mala isii kana balleessu yookiin isii kana nyaachuu yookiin isii kana ajjeesu kan jedhu itti malata. Jarana namnis bofa namatti taa'ee jira. Tuffatee biran tarin viidiyoon kun si fareeda. Gaafa kaanii inka'e. Bofichi amma bifa duraanii san itti jijjiirate. Jaalala duraan isii qabu san faallaa itti deebi'e. Nyaachus didee dhugus didee itti jijjiiramaa dhufee bakka isin maal jette isin fakkaatare haadhii bofa kana hin dhukkuba isin galee bofa kana hin dhukkuba sanii fi nyaatee dhuguu didee jettee dubbatte. Gaaf kana mucaan kun jechuudha mana yaalaa geessiti fuute. Inni halkan gizee rafu meetira hamma misiin akka taate ufii isaati dhaqee itti uf lakka'a jechuudha. Bakka kanatti dhaqee itti uf lakka'a. Yeroo isii raftutti dheerina hamma danda'u hamma liqimsuu isii danda'u yaalaa jira. Waa hundaa ulaagaalee hundaa guuttataa jira. Hamma guddatee isii ga'utti bofni dheeraadhaa miti jiraa liqimsaa mitiiree hamma guddatee dheerinaan qaama isii guutuu hamma fudhatutti akkatti mattarataa jira. Qophaa'e ama isiin ama mana yaalaa fiddi. Mana yaalaa kanatti illee qorannoo isaa godhanuyyuu bofni fayyaa jira. Garuu doktortichi amaloota inni jijjiirate kan itti argee jira. Wantoota inni yaadu kana bifa inni itti jijjiirate kan hunda argee jira. Gaaf kana ammallee isiin fuuteetu magaalfatte. Waan guddifte ka wanni guddisan bar namatti jabaatti yaajamaa. Gaaf kana ammallee hin galte fuutee galteen.
isin ka erga fayyaa ta'ee maal ta'e ka jettu amallee nyaatuma isaa kana nyaatuma kanas nyaatu dida akkuma duraanii isi bakka uduma maddi ciisu akka duraanitii miti ofii bofaa beeke murteeffate murtee mataa isaa xumurate amma guddate isin qixxaa'e dheerate isin qixxaa'e jechuudha amma dheerate isin qixxaa'e itti of lakka'e laale qilleensa jira dhiifama amma gaafa kana hin hedaaf isii tanaachu mala hunda marate kotte irraa qabee hamma mataatti qaamni isiitiin of lakka'e qaama isaatii fi qaamni isii tokko ta'e amma waan intalli tun ijoollee hiriyaa isii wajji nyaattee wajji dhugdee namsee keessattuu dubartii ulfa mucaan sun kan jaannataati rabbiin jaannataan isii hagama jira bofattiin amma xumuratee jira yoo tuuf lakka'u akki dandeettii isii liqimsullee yaalee jira dura yaalee qopheeffate beeka yaaleen qopheeffate hin guddate dheerinaan isiin kataa'e gaafkaan xirran godhe liqimse isii guddiftee nyaachiftee daa'imumarraa qabdee guddiftee kunuunsitee gaafa kaani itti malatu eegalee lafarra dhabame isii godhe isii nyaate gaafsan doktortoonni jetteeni jirti garuu isii waan jaalattuuf fuutee manatti hin galtu amma jechuudha nyaatee jira isii nyaatee jira xirri godhatee nyaatee gaafkaanii maanni godhan hin jiru doktortoonni amma boficha qabanii bofni suni bakka addaatti godha maaliif bakka nama nyaatu barate jechuudha namoota isa guddisa waan nyaatu barate bofa sana bakka addaa godhaniif gaafa kaanii maaliif isin hin jedhi beektu namni bofa namatti ta'e hiriyaatii jettee hin amani hireen isii habaddu hiriyaatii jettee garaatti himate asin durallee isin gorsee jira qabadha waan namni isin hin jedhu qabadha waan namni jedhullee qabadha isin hin jedhe jira amma garuu wallahi lazim hiriyummallee nafti ilmi namallee namummaan isallee hafe bu'aa takka wallahi kophaa kee yoo jiraatte ati raahan jiraatta kophaa kee yoo teetti yoo dalagatti yoo namatti haasa'uu barbaadu sa'aatii dalagoo kee keessatti bilbila kee ilaalladhu sa'aatii dalagoo keessatti rafi waan hojjetu dhabdeedha beekadaan waan hojjetu yoo dhaban sambooddee jechuudha sambooddee hiriyaatii jettee mana hojii kireeffadheette hiriyaatii jettee uffata isii uffatte qabatti ulfa isii qabatte akkatti hojii kaate garas godhattee hojii kaate biyyeen isii haa nyaattu keenyaatti kan dhuudi moo dhiirsa isii sanitti heerumadha dubartiin gisee ammaa wanni nama ajjeeftuu fi sababa dhiirsallee nama hin ajjeefti tarii yoo gurbaa sangaa jaalatu ta'e ajjeesuu dandeetti nas isaa baasuu dandeetti kanaaf namarraa fagaadhaa jiraadha namarraa gaafa fagaattee jiraatti wallah jiru raaha jiraatti namumatti hin haasayin iyyuu waan biraa dhiise isinii galee akkas isiniin jechuu barbaadaa viidiyoo kiyyaas marratti dhaabaa viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti bakkuma jirtanitti ka biyya keessallee ka biyya alallee nagaa naan jiraadha baay'isin jaaladha baay'isin kabaja